jechoota garaagaraa miira salqunnamtii nama kakaasa yeroo dhaga'anitti wantoonni akkas akkasii dhiibbaa geessisuu danda'a. Egalee kanaaf kun immoo deemee dhiibbaan inni booddee miidhaa qalbiidhaa fi akkasumas immoo gaa'ela hariiroo jaalalaaf hariiroo gaa'elaa keessatti dhiibbaan inni geessisu guddaadha waan ta'eef kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhageettan kaadhiironni araada warri araada kanatti seene kun of eeggannoodha. Warri araada kanatti seene akkamitti keessaa bahuu danda'a? Kun dhiibbaa akkamiin irraan gara fuulduraatti jireenya koratti maal ga'a kan jedhu yaaduudhaan kana keessaa bahuudhaaf yaaduudha. Inni kan biraan immoo furmaanni jiru fuudhuudha. Yoo dandeessan fuudhaadhaaf jaalallee yookiin hiriyaa keessanii wajjin wal quunnamtii saalaa yookiin haadha manaa keessanii wajjin wal quunnamtii saalaa gochuudhaaf fudhachuudha. Wanti kun deemee booddee dhiibbaa guddaa isinirraan ga'uu danda'a. Dhiibbaan isinirraan ga'u immoo baay'ee salphaa miti waan ta'eef haala kana gochuudhaan of to'achuun hin danda'amu. Araada kana dhiira qofa qabamaa moo dubartiillee ni qaban? Baay'ee gaariidha gaaffii keetiif galatoomii. Araada kana keessa galanii dubartoonni yaalamnu bira dhufan baay'een isaanii jiru. Araada kanaan qabamanii dubartoonni nu bira dhufan jiru. Amma dubartoonni hundaa'uun keezii hin daganne tokko fedhii kana garmalee qabamtee amma qaamni ishee hollatutti yoo waan akkasiin gootte yoo ofiin gammachiistu amma qaamni ishee hollatutti kan ga'ee jira. Araada kanaan dubartoonnis baay'inaan dhiirarratti baay'atu malee dubartoonnis araada kanaan baay'ee qabamuudha. Wanti kun of gammachiisuudhaa fi qaama isaanii yookiin immoo naannoo feexee qaama isaanii of gammachiisuudhaan of gammachiisuuf fudhachuudhaaf kan yaalan jiru. Kun immoo deemee akka isaan akka of gammachiisuuf of tuttuqan. Qubaan of tuttuqan kun immoo haala kamiin jechaa jiru maal isin godha dhiisaa hin barbaachisu. Kun immoo bakka akka isaan dhiira jibbanii akka isaan dhiiratti hin dhiyaanne yookiin immoo akka isaan dhiira hin barbaanne ofiin of gammachiisu waan ta'eef kanaaf saaxiluu danda'a jechuu barbaade. Amma osoo akka carraa ta'ee warri of tuttuqu kun lamaan wal fuudhe carraan jara kana lamaanii akkam ta'a dooktor? Intalli haraaraa suusii araada waan qubaan of tuttuqu kana qabduu fi dhiirri tokko shanee jettan qabu kun yoo wal fuudhe carraan isaanii akkam ta'a? Akka doktora tokkotti. Egaa carraan isaanii tokkoffaan araada kanaan qabamna dhuguma isin jedha baay'ee waan tokko mudannoo nama biratti sitti hima. Erga fuudhee waggaa 10 namni wayii ijoollee qaba, haadha manaa qaba. Kan isin dhibu nama guddaadha. Guyyaatti yeroo 2-3 dhokatee mana hojii fa'aa cufee suuqii wayii qaba cufee achuma keessatti ofirraa baasee konkolaataa fa'aa miirri kun itti dhufee yookiin immoo fiilmii fa'aa wayii ilaalee gaafa itti dhufu ofirraa baasa. Sababa kanarraa kan ka'e haadha manaa isaa jibbe. Haadha manaa wajjin quunnamtii saalaa gochuun barbaadu. Irraa galagalee lafa wajjii lamafaatti yeroo tokko. Yeroo gochuuf yaalu immoo qaamni isaan ka'uuf. Maaliif namni tokko yaadaan already namni tokko yeroo ofii ofiin ofirraa baasu kompiiliitii hormooniiwwan sammuu keessaa keemikaalonni sammuu keessaa baay'inaan hin maddu. Kun akka inni itti gammadu godha. Nama kan biraa gaafa deemu yookiin qaama lammaffaa bira gaafa deemu qaamni isaa akka duraatti ajajamuuf dhiisuu danda'a yookiin ka'uuf dhiisuu danda'a. Kun tokkoffaa namoonni kun yoo walitti dhufanii lamaan isaanii wal gammachiisuu dhiisuu danda'u. Egalee innis dhokatee waan biraa gochuu danda'a, ishee dhokattee waan biraa gochuu dandeessu. Gandeessi yeroo kanatti gidduutti wal dhabdiin dhufuu danda'a, wal jeequun dhufuu danda'a, gargar bu'uun dhufuu danda'a. Mana yaalatti yeroo dhufanii yeroo dheeraa wajjin qabaan assaayimentii laannuuftu jira. Yookiin wanta isaan hojjetantu jira kana godhe taaskii laannuuftu jira. Taaskii kana 7-2 ji'a tokkotti hojjetanii dhufanii haala kanaan kan keessaa ba'anii jireenya gaarii jiraachaa jiran namoota baay'ee jira. Amma already keessaa ba'anii viidiyoon hojjedhillee daawwatanii namoonni hedduun kan dhiisan baay'een isaanii jiru. So kanaaf kun gaarii miti isinii jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha doktor galatoomaa. Badina wala gara karaa zaman laayii. Wala gara yeroo biraa sunna akkatti badina dhugaadha namni itti gaafatamummaa gaafa namatti dhagahamu biilii ta'a yeroo tokko uummata keessan warra miidiyaa irratti waggaa dheeraa isin beeku kanallee jalaan badina namoonni gaafii baay'ee kaasutti jiru. Ana tokko carraa ta'e amma sa'aatii kana booda bakka deemu wayii qaba. Yeroo kottaa wal agarra yeroo biraa akka wal agarratti ijoollee gastii galchee gaafii qaban isin gaafatan abdii qaba.
yeroo gaarii qaba. Galatoomii asii dhaamsa tokko duwwaa kan hin qabu keessattuu ijoolleen immoo biyya Arabaa yookiin biyya biraa deeman dubartoonnis dhiironnis wanti na bira dhufanii keessiiwwan na bira dhufanii na muddachaa jiran keessaati ijoolleen baay'een viizaa piroosesii erga jalqabanii booddee yookiin erga birrii kaffalanii booddee meedikaalaan ijoollee baay'ee kufa tarii isinis gaafatanii ta'uu danda'a. Cooftoo qabdaa, vaayirasii turuu qabdaa, dhibee shimbiraa qabdaa namoonni baay'een isaanii kufan jiraachuu danda'u. Dursaniitu piroosesii kamiyyuu hin jalqabin namni hundumtuu birrii kassaruurraa fayyaa isaatiifis ta'ee qorannoo barbaachisu meedikaala yookiin immoo cheekaappii dursee namni of gochuu barbaadu kilinika keenyatti dhufee nu biratti ilaalamuu danda'a. Dhufee ilaalamee erga baree booddee yoo yaalamu wanti yaalamu yoo jiraate yaalamee erga dhibeen isaa keessaa badee booda deemee meedikaala galee onlaayinii yoo galee baay'ee bareedaadha. Namoonni nama barbaadan keessaa nu akkuma nama isin jechuun barbaada dhufuu barbaadan immoo magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Thank you so much. Iddoon keessan eessa warra hin beekneef? Magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayi. Dhageettan namoonni biyya alaa deemuu barbaadanii fi magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayi bira Dr. Nafiat geetu Facebook irratti akkanuma akkuma maqaa isaa kana TikTok irratti kana karaa inbox qunnamtanii yookiin namoota isatti dhiyaatan nama mana yaalaa isaa beeku achitti yaalamtanii dura uflaaltanii ergasii booda biyya deemuu feetan deemuuf meedikaala akka kennatan dhaamsa isinii dhaaman dhugaa isinii jedhan erga waan fixxe baaste kaatee booda dhukkubni si keessatti argamurra lafuma kaatee gaafa karoorri kee ala deemuuf si ka'u piroosesii osoo hin eegalle dura fayyaan kee guutuu ta'uu dhabuu dooktora bira dhaqee yaalame isin jechuudhumaa fi galatooma ulfaadhaa dooktor. Thank you Asli ulfaadhu galatoomi thank you so much ulfaadhaa galatooma. Family hundi keessan nagaan tura waddaachwaaloo jummaa gaarii isiniif haa ta'u. Wala garra bye jawar live jira yaani udah kesan udah jawar Facebook fi TikTok jira mo TikTok ko ba ya nama ko ko afri darar itel jawar imra de nama ko ko afri lalar namni kuma shirye zai tan kun jawar imra de ma ciao. Melu tarjumi mani kena ke anu nesanani amadumma